Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akkan wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnuun isin dhageessisaan abasaa jiraati. Waldaan barreessitoota Oromoo obbo Dirribii Damiseef badhaasaaf waraqaa galataa kenne. Sirna eebbaa kitaaba Qaallicha gaafadhu jedhu irratti dilbata gaafa ebila 22 bara 2018 kenname irratti akka ibsametti obbo Dirribiin aadaa seenaaf eenyummaa Oromoo jabeessuuf hojii seenaa keessatti yaadatamu hojjetaa jiran. Kanaan dura pirezidaantii waldaa Maccaaf Tuulamaa kan turan obbo Dirribiin bara jireenya isaanii Oromummaa guddisuuf aarsaa guddaa kaffalaa akka jiranillee himameera. Aarsaan isaan kaffalan hedduu ta'us kan amma har'aatti madaa hin qoorree ta'ee jiru dandeettii otoo qabanii waajjira mootummaa kam keessattiyyuu qacaramanii akkan hojjamne dhorkamu isaaniiti. Obbo Dirribiin kitaaba 4 barreessuun dhaloota Oromootiif kan gumaachan ta'uunillee kan beekamu. Obbo Dirribiin kan hedduu miidhaman sababa Finfinneen kan Oromooti jedhanii falmaniif akka ture beekameera. Isaan garuu sirna kanarratti akka dubbatanitti otoon Finfinneen kan Oromooti jedhee falmuu yoon du'e an hin duune jechuudhaan cichoomina ejjannoo isaaniitiif qaban deebisanii ibsaniiru. Badhaasti kennames jaalalaaf dinqisiifannaa isaaniif kan gumaachame ta'uun koreen badhaasa kenne kun addeessee jira. Uummanni Oromoo balaa ilaalcha sabboonummaa Oromoo irratti aggaammatamu kamiyyuu dammaqinaan akka ittisu addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Abaa'oon kana kan hubachiise ijoo dubbii ebila 24 bara 2018 baase keessatti. Ibsa mata duree sabboonummaa Oromoo laamsheessuuf shirrii dalagamu kamuu laaftuutti ilaalamuu hin qabu jedhu jalatti akka hubachiisetti balaan sabboonummaa Oromoo irratti aggaammatamu kan qabsoo Oromoo miidhuudha. Dhiyeenya kana ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed sabboonummaan Oromoo saba guddicha xiqqeesse jedhee kan dubbate dhugaarraa kan fagaate gochaa diinummaa ta'uu kan ibse addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo eenyummaasaa dhabama diinni taggaame jalaa baraaree bilisummaasaa goonfachuuf wareegama ulfaataa baasaa jiruuf arrabsoof tuffii guddaa ta'uu addeesseera. Dr. Abiy matuma isaanii fi dhaabni isaanii OPDO'n sadarkaa aangoo amma EPRDF keessatti argatan kanaan kan isaan ga'e sabboonummaa Oromoo ta'uun osoo beekamuu dubbii saba Oromoo gaddisiisuu fi isaanumaanis taajjabbii guddaa keessa galchu akkana dhaga'uun uummata Oromootiif ergaa guddaa qaba jedheera Abaa'oon. Dhumarrattis uummata Oromoo bu'uura tokkummaasaa kan ta'e ilaalcha sabboonummaa Oromoosaa laamsheessuuf balaa qixa kamiinuu itti aggaamamu dammaqinsa olaanaadhaan ofirraa tiksuu danda'uun akka Abaa'oon hubachiisetti galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa uummanni Oromoo itti jiruuf murteessaadha. Uummanni Oromoo yeroo ayyaana Irreechaa Arfaasaa kabajutti aadaa ayyaanichaa kan ta'e muka dhaabuu akka hin daganne abbaan gadaa Bayyanaa Sambatoo yaadachiisan. Abbaan gadaa Tuulamaa Bayyanaa Sambatoo yaada raadiyoo sagalee Oromoof kennaniin Irreechaan Arfaasaa bona keessaa ba'uun gara gannaatti dhiyaachuuf kan kabajamu ta'uu hubachiisaniiru. Yeroon kun immoo akka isaan jedhanitti yeroo kan gogee fi kan bade deebisaniitti jiraachisanidha. Oromoon duruu sirni isaa muka dhaabaa, muka sirrii muru, ilmi ol bahu, ilmi ganaa mana lolanne, muka sirrii muru, yoo murarree jaarsa gaafatee, muka daglaa, muka manaa ta'u, muka tulluume mura malee, Oromoon muka ganaa ol bahu muru sirmaafuyi. Kana sirritti ibsu namarra jechaadha sirritti ibsanii deemudha. Kana malees uummanni Oromoo ilmaansaa wareega adda addaa baasaa jiraniif deeggarsa daangaa hin qabne akka gumaachan abbaan gadaa Bayyanaa Sambatoo dhaamsa dabarsaniiru. Humna ofii wal gargaaruu, beekaa ofii keessaa baasuu, wallaalaa ofii gorsuu, karaan kanaa muteedhanii ijoollee ofii gorsuu, ijoollee abbaa gorsaa, dargaggeechi humna ho'aa qabaa, dargaggeecha humna ho'aa
jedhanii miidhaa immoo irra ga'usan irree mootummaadhaan lukkii mootii adeemanii kana sirriitti abbootii gadaatii fi manguddoota akka dhagaan godhuun dirqama abbootii gadaa kana sirriitti akka dhaabdanuu dabarsan. Abbaan gadaa Bayyanaa Sambatoo uummata Oromoo biratti dhugaa sabaa sodaa tokko malee fuulleetti dubbachuun kan beekaman. Dhiyeenya kanallee alangaaf bokkuu gadaa qabatanii dhugaa dubbachuu hin baqatan jechuun kabaja dubbii dhugaaf qaban ifatti dubbataa jiran. Maala baay'ee bakka litti bulwayya malee sossobanii jagaatee sobni giruu namaan hin ga'u. Humni liyyuu poolisii Sumaalee Oromiyaa kibbaa keessatti tarkaanfii nagaa booressuu jabeessee itti fufuun gabaasame. Maddi keenya Mooyyaalee akka gabaasetti liyyuu poolisiin Sumaalee Edalkan Aanaa Gumii Eldalloo Araddaa Qaxxee Waaree keessatti dhukaasa banuun nagaa uummataa booressaa bulte. Haa ta'uti kutannoo fi murannoo gootota ilmaan Oromootiin akeekni humna diinaa kun fashaleera. Akka odeessi kun ibsutti lola liyyuu poolisiin bante kana gootonni Oromoo akka dansaatti ofirraa deebisanii jiru. Jiraataan naannoo tokko akka gabaasaa keenyaaf ibsetti nagaan Dr. Abiy faan baanan haga ammaatti Oromiyaa kibbaa Liibaniif dirree keessa hin geenye. Kanaaf uummanni Oromoo irreesaa gamteeffachuun diina nagaaf bilisummaa Oromoo booressaa jiru ofirraa buqqisuun barbaachisaadha. Sababa liyyuu poolisii Sumaalee kanaan uummanni Oromoo miliyoona tokkotti dhiyaatu qeef qabeenya isaarraa buqqifamuu kan yaadatamu. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Maaliif rorrifamna hangaa yoom gabroomna maaliif tuffatamna hangaa yoom yakkamna hangaa yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee infalma dhaga'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mo'uun salphina irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mo'uun salphina dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'uu diinni naan firoome booreen garaa kootti gadoon gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa Olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa Olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa Galtuun abbaa dhawuseetii Oromiyaan kan Oromooti Bubbullaan abbaa dhawuseetii Finfinneen kan Oromooti Galtuun abbaa dhawuseetii Oromiyaan kan Oromooti Bubbullaan abbaa dhawuseetii Finfinneen kan Oromooti Waraana Gujii wal horraanii Diddaarorroo darandaranii Arsii Harargee Baaleerraanii Diddaarorroo darandaranii Shawaa Karrayyuu Amboorraanii Diddaarorroo darandaranii Wallagga Jimmaa Ilurraanii Diddaarorroo darandaranii Barattoonni koo fincilanii Diddaarorroo darandaranii Ilmaan Oromoo tokko ta'anii Diddaarorroo darandaranii Gurraayyurraa darandaranii Sololtarraa warra didanii Sabbaatarraa darandaranii Afoo gubbaan qabsuuf ka'anii Gullalleerraa darandaranii Galaanirraa warra didanii Jalduu irraa darandaranii Buliisorraa qabsuuf ka'anii Waliisorraa darandaranii Naqamteerraa warra didanii Dambidoolorraa darandaranii Odoolarraa qabsuuf ka'anii Afran Kalloon darandaranii Barattoonni warra didanii Bushoofturraa darandaranii Adaamarraa qabsuuf ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa warra didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa qabsuuf ka'anii Shaashamannirraa darandaranii Roobee irraa qabsuuf ka'anii Dalloomanarraa darandaranii Sikkoo Mandoon warra didanii Ciroo irraa darandaranii Dirree Gawaa qabsuuf ka'anii Boolee irraa darandaranii Maaliif rorrifamna hangaa
yoom gabroomna maaliif tuffatamna hangaa yoom yakkamna hangaa yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata kaaba kamaraa jabeessaa tokkumaa daranaa facaatu kan qinbiilisumaa dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee maquu daandii dhugaatu Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti sagantaa addaa keessatti simatuu laallaa jechuudha. Wanti simatuu laalluu fi haala amma biyya keenya keessatti deemaaru namni martuu waa isa keessa jiru simata yookiin immoo waa isa keessa jirutu waan raasaa kana harkisaa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo waan isaan keessa jiru kana raasatti yeroo argani waan gammadan qabani waan itti gaddan qaban jechuudha. Wanti nama gaddisiisullee uuma abbaa keessa jiru. Wanti isa gammachiisee akka inni itti fiiguullee uuma isa keessa jiru jechuudha. Kanaaf amma waan rakkoo Oromoo ilaalchiseeti akka rakkoo xiqqa furatullee akka waan gaarii akka furatullee si'umaa jechuudha. Si'umatu rakkoo godhalle si'umatu furmaata godhalle. Kun amma attame akkas ta'a jechuu hin maltan. Akki ta'u fakkeenyaaf mootummaa wayyaanee ammarra jiru nama Oromoo haa ajjeesu. Ati wanti sun rakkoo kan kee ka ta'u yoo atini ani Oromoo namni Oromoo ajjeefamuu qabu jiraachuu qabaa mirga qabaachuu qabaa biyyitinuu ta'isaati warri kun bakka biraatii dhufe isa attami isa ajjeesanii ka jettu taate akka malee si dhukkubsa. Yoo ammoo ati maal goonaree jarri hunna qabaa namni keenya waliin dhaga'u maal taanaree yemmoo akka duraasan si dhukkubsu jechuu akka nama kaanii si dhukkubsu. Yoo ammoo lakke Oromoo aangoo fudhatteetti Oromootu biyya bulchaara warri ajjeesaan warri hidhaaran warra mootummaa keenya tuqu mootummaa keenya jissu kayyeetu taate immoo sirii amma si dallansiisaa jechuudha. Warri du'uun suni qajeela jettee fudhattaa jechuudha. Amma waan mootummaa amma Oromootu fudhate jedhu kanallee yeroo ilaaltu nama qara Oromoon takkumaa mana san seenuu hin dandeettu. Namni mana san seenillee uffata aadaa uffatee hin seenu. Namni maqaa Oromoo achi biyya tana itti gaafatamaa hin ta'u. Jettee qara yoo akkasii mataa qabaatte achi seenuun kunuu siif gayaa jechuudha. Wanti fedhe badee namni fedhe du'ee wanti rakkoo fedhe saneeti achi namni kun seenuu kana akka malee gammaddeeti nama Prime Minister Itoophiyaa tuqu kana mara irra biibbooftee loltaa jechuudha. Yoo ammoo warri achi seene kun warruma qara mootummaa jiru kana waliin qaama isaa ta'eeti nu hiisis nu ajjeesis lafarraa nu buqqise kanaafi badhaasaa isaanii fi waan duraan nu godhaaran san itti hafufan yoo jette immoo akka itti simattu akka biraa jechuudha. Amma ka duraa namni yeroo walitti dubbatu ka duraa teessoo ol gaafachuu qaba jechuudha. Yaanni kan kee maali? Udube dubbii harkaasi qabdutti hin seenne mootummaa kun qajeelaa miti. Hin deeggarramu hin deeggarru hin lollaamu hin lollu gaafii Oromoo deebiiramu hin deebine oduu hin jenneen dura waan si keessa jiru kana wal gaafachuuni waa ati dubbattee irra walii galtuuf irra wal dhabdu murteessaa jechuudha. Waan raasaatii miti kan nama wal ficcisiisu. Wanti nama wal ficcisiisu wooma abbaa keessa jiru. Amma waa Oromoo kana fudhattan namni Oromoo takkumaa waa wal dhabuuf qaba hin qabu. Maaliif namni martuu garbummaa jala jira jechuudha akka sabaatitti. Yeroo adda addaa haa qabaatu, qabeenya adda addaa haa qabaatu, beekumsa adda addaa haa qabaatu, hulee adda addaa haa jiraatu malee akka Oromootitti namni an Oromoof hin jedhee Oromummaa ofii fudhatu tokko nu martuu garbummaa jala jirra jechuudha.
Yoo san ta'e nu martuu garbummaa jala eega jiraanne wanti nu barbaachisu bilisummaa jechuun furmaanni isaa. Amma garbummaa jala jirra jedhee beeku bilisummaa nu barbaachisa yeroo jedhu kun ammoo akka garbummaa jala jiru wallaaleeti rakkoo isaa manuma hidhaa namni haa hiikamu qabeenyi kennan tuqimini maaliin ta'ini waan amma guyyaa guyyaan circaaroo kana jechuudha. Isaa kana warraa dhaabani ka isaa dhumate jechuudha. So mootummaa irraa duntaane ka rakkoo qabu waan mootummaan kun godhaaru irraa rakkoo qabaa jechuudha. Ati ammoo mootummaa irraa rakkoo qabda. Teettee yeroo haasoftu ati waan mootummaa haasoftaa mootummaa kana achi kaaftee ati mootummaa Oromootiin bakka buusuu barbaadda jechuudha. Mootummaa uummanni Oromoo achi kaayate bakka buufachuu barbaadda. Inni ammoo waan mootummaan dalagurraa rakkoo qaba malee mootummicharraa rakkoo hin qabu. Haga feete sa'a feete teettee yoo haasofte wal dhagaa'uuf hin deemtu jechuudha. Waliin simattu, waliin fudhattu. Kanaafuu maal taata? Atinuu namichi kun waan ati hajamtu akka ati itti ilaaltu rakkoo ta'aa jechuudha. Ka amma mootummicharraalee rakkoo hin qabne waan mootummaan godhaarurraa rakkoo qabu akkamitti mootummaa kana tuttatti deema jechuudha. Kun ammoo ka rakkoo mootummaa ati maal godhu waan mana hidhaatii fi maalii kanneen irraa haasofta. Wanti karaa mana hidhaa seenneef lafarraa buqqaaneef waan mirga kennaaf falmannuufi. Kanaafuu mootummaan kun achii ka'u malee mootummaa Oromootiin bakka bu'u malee homaa furmaanni hin dhufu. Nama hiikanii lafa keenya deebisanii waan fedhannoo godhani anaa homaan godhu jetteet wal simachuu dhabdaa jechuudha. Yeroo garii ammoo maal ta'a namni waan maran qabu jechuudha. Namuu waan maran qabu bakka dhidhinna irraa qabu qaba bakka jabeenya irraa qabu qaba. Situ wanti ati argitu yeroo garii amma dhidhinna yoo qabaatte yeroo baay'ee dhidhinni nama argitaa jechuudha. Maaliif hinnaa maraa addunyaan tun fargaasi wama si keessa jiru nama irraa argitaa isuma san hinnaa maraa wal mormitaa isuma san harkiftaa jechuudha. Yoo amma dhidhinna san hin qabaanneeti amma dureessoo ati wanti hiyyeessa laaltuun jira hin jiru. Yoo xiqqoo waan biraa qabaatte malee yoo amantiifa qabaatte waan adda addaa qabaatte malee kan laaltu ati ni nama si fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ijoolleen amma fakkeenyaaf daa'immanoo yeroo amma manni maatiin 2-3 walitti dhufu maatii argitu ijoollee argiti. Nama gurdaa sanniin hin laaltu. Maaliif nama gurdaa sanirraa homaan qabdu ijoollee marraa hajaa qabdi jechuudha. Amma hawaasa keessa illee dhuftu mana bu'aa ta'u bakka cidhaa ta'u warri amma qabsaa'u lollee akkana taana maal jedhu nama akkasii barbaadatee ta'a. Ka waan qabeenyaa waan manaa waan makiinaa haasa'ullee nama akkasii sokatee ta'a. Maaliif namuu nama isa fakkaatu simataa jechuudha. Addunyaan tun farga. Kanaaf yoo waan simachoo barbaadu jijjiiruu feete waan raasaa jijjiirtee hin dandeettu waan si keessa jiru jijjiirtaa jechuudha. Waan si keessa jiroo jijjiirte waan biraa harkiftaa jechuudha. Nama fakkeenyaaf yoo tiisisa ta'e tiisifni innaa maraa wama qoshaashaa wama xurii kanarra taa'aa jechuudha. Maal godhaa achirra taa'eeti waan kanneen dhidhisaa jechuudha. Waan qoshaashaa maalii kanneen haga danda'e irraa dhidhisaa jechuudha. Kinnisni ammoo qoshaashaa irra taa'u maalirra ta'a? Billiqqee irra taa'eeti billiqqee sanarraa waan fuudheeti dammeessaa jechuudha. Jarri lachuu hujii jiran. Hujii isaanii ammoo adda adda. Namni ammoo waan tiisifni godhu san hin argu. Waan kinnisni godhu maaliif dammatti tajaa waan qabuuf kinniisa jajaa jechuudha. Garuu tiisifni illee wama jira. Namni waan badaa godhullee namni waan badaa jechuun wanti badaanuu hin jiru addunyaa kanarra bakka teettee laaltuu fi waan sanitti hajamtaa fi hajamtuu malee. Namni martuu wanti inni dalagu wama dalagamuu qabu. Kan nama arrabsus, kan nama jibbus, kan nama ajjeesus, kan nama gargaarus, ka waan bilisummaa dubbatus, ka waan garbummaa dubbatus, ka hatus, ka maal jedhus wama sa'a sanitti godhuu isarra jiru godhaara jechuudha. Aksidentiin hin jiru. Maaliif niyyaan abbicha waa godhuu sun hinnaa maraa qajeela. Fakkeenyaaf hannin amantiitu dhooqa, seeratu dhooqa, namatu aadatu dhooqa. Sababa kanaaf namni baay'een amantii aadaa seera keessa waan jiruuf hattu akka malee godha ija badaan laala hattu jedhamee waamamuun barbaadu maaliif gatii isaatiin gabbu'a. Garuu hattuun illee yeroo hattu niyyaan isii wama namni kun qabu qabaachuu fattii jechuudha. Fakkeenyaaf mana kan kee cabsee namni tokko horii yoo fudhate horii san innillee akkuma kan kee qabaachuu fudhataa jechuudha.
Garuu amantiin aadaan seerri waan dhogguu jecha rakkoo ta'a. Uduu horiin kan keessuun isa ka fayyadu taate inni nu waa hatuuf hin qabu. Maaliif kan kee jallaa ta'e jechuudha. Kaamma nama rabsullee maali? Akkuma nama sagaraa dhaqu namichi nama rabsullee hin dhukkubsateera. Hin dhukkubsiteettaan. Ati waa daladdee dalaguu baattee ilaalcha isaarraa ka ka'e ati hin dhukkubsiteettaan. Kanaafuu waan isa dhukkubsisan sirratti gabbuuseeti atillee akkasaa akkati dhukkubfattu barbaada. Maaliif? Yoo ati akkas hin dhukkubfanne dhukkubni isaa kun baay'ee isa miidhaa jechuudha. Jaalalallee akkasuma ka waan bishaa qabullee fuudhee waan jaalatu san nama kennaa jechuudha. Addunyaan tun maal gooti? Namni addunyaa kana keessa jiraatu martuu waa isa keessa jiru nama simataa jechuudha. Ka kijibullee, ka hatullee, ka maal jedhullee nama maraa hin simataa jechuudha. Kanaan namni martuu ufuma barbaadaa oola guyyaa kana. Ka inni jajus, ka inni jaalatus ufumaa jechuudha. Ufuma nama keessa jaalata. Ufuma nama keessa yoo argu jaalata jechuudha akka uf argaa. Waan argu san simata. Waan isa keessa hin jirre kan arguu iyyuu hin danda'u raasatti. Karaa yeroo deemu, bakka bu'aa yeroo, bakka jiraa, bakka qabsoo dhaqe, bakka olgeetti yoo dhaqe, wanti inni dhaga'ee galu baay'een isaa uuma isa keessa jiru jechuudha. Waa haaraan dhaga'u. Maaliif hin harkisu jechuudha. Anteenaa isaa, chaanalli isaa waan sanii harkisu jechuudha. Wanti inni harkisu waa isa keessa jiru. Waa isa keessa jiru yoo jijjiire wanti inni harkisullee yookiin immoo wanti inni simatullee hin jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf amma namni yeroo baay'ee waan hin barbaanne dhiiseeti waan barbaadu irratti yoo xiyyeeffate waan barbaadu san harkisaa jechuudha. Haa ta'u ammoo namni sodaatee yeroo baay'ee waan barbaadu nama himuu dhiiseeti waan hin barbaanne nama dhiyeessa. Maaliif waan barbaadne hin barbaanne isa ofirraa dhoggee keeti waan barbaadu san deebuuf akkas ta'a jechuudha. Kanaaf namni danda'ee obsee yaadee uduu kabajaallee yoo ka barbaadu taate, jaalalallee yoo ka barbaadu taate, mallaqallee yoo ka barbaadu taate, angoollee yoo barbaadu taate gabaabsiteetuma an mallaqa barbaada, an angoo barbaada, an jaalala barbaada, an bakka barbaada, an maalii barbaada yoo jette ummatichini yoo qabaate waan san sii godhaa jechuudha. Yoo ati ammoo kana godhuu wallaalteeti afaan namaa hin galle waan adda addaa yoo ati wanna goote namaa hin galu jechuudha. Wama akka ofii godhaattu santu si simataa jechuudha. Kanaaf namni bakki inni xiyyeeffachuu qabu diida duntaane mataa isaa keessa jechuudha. Mataa isaa keessa gallaalee maaltu na aarsaara, maaltu na gammachiisaara, maaliif waan badaa kanan argaara, waan bishaa kanatti arguu danda'e, maal addunyaa sana kennaara, maal addunyaa sanarraa fudhataara akkuma suuqii jechuudha. Jedhee yoo uf laale waan raasaa waa argitu jijjiiruu fi waan si keessa jiru jijjiiruu qabdaa jechuudha. Waan si keessa jiru duun jijjiirre waan raasaa arguu hin dandeettu jechuudha. Maaliif addunyaa wanti jedhamu kun mataa kan keeti. Beekin nu martinuu raasaa hin jirru mataa keenya keessa jiraanna. Wanti arginu martuu, wanti nu dhukkubsu martuu, wanti nu gammachiisu martuu mataa keenya keessa jira. Yoo mataa keenya keessa hin jiraanne waan itti hin dhagamu jechuudha. Akkuma amma namni gareen wanti Oromoo maatti hin dhagamu fi Oromoo irraa dhalateera. Maaliif wanti Oromoo waan mataa isaa keessa hin jiru. Waan mataa isaa keessa jirutu akka arguudha. Ka ammoo mataa isaa keessa wanti Oromoo guutee wanti biraa diqqaa ammoo ganamaa galgala Oromoo kanarraa rakkataa isumarraa cinqama. Wanti inni cinqamuuf waan Oromoo raasatti aaru saniif utuu hin taane waan Oromoo mataa isaa keessa jirutu isa akkas godhaa jechuudha. Kanaaf namni Oromoo tokko kan inni wal dhaga'u yookaan immoo wal simatu kan wal fudhatu yoo wanti nama lamaan mataa keessa jiru walitti dhiyaatu taate yookaan immoo wal fakkaatu taate jechuudha. Namichi Oromoon bilisa haa baatu jedhu tokkoo fi namichi Oromoon garbummaa jala haa teettu yookaan immoo bilisa hayyuu bahuu hin dandeettu jedhu tokko wal simatanii hin danda'an. Innaa maraa waliin bu'an jechuudha. Kuni garbummaa jedhee gara garbummaa hin danda'amutti harkisa. Hin danda'amu achuma haa teettuutti harkisa. Kun ammoo hin danda'amatti harkisaa jechuudha. Ka hin danda'amu jedhu hinnaa maraa waa Oromoo babbareedaa kana bu'aa jechuudha. Waa Oromoo kana itti bubbu'eeti. Ufillee kuncisee namallee kuncisee waan Oromoo kanallee kuncisuuf badii qaba. Kun ammoo hinnaa maraa waa Oromoo gaggaarii kana jiraachisuuf wannaansa godhaa jechuudha. Kanaaf waliigalatti wanti nu simannu yookaan immoo wanti nu arginu wanti harkifnu akkuma kunoo anteenaa jedhanii amma diishii kana mana galfatta wanti diishii kana galfattuuf waan jiru kanneen itti harkisuuf
Televezyiiniin kan kee harkisuu yoo anteenaa san hin qabaanne ulee garii jechuudha. Mataan namaallee akkasuma. Atiin waan gaarii harkisuu dandeetti yoo wanti gaarii mataan kee keessa jiraate. Waan badaa harkisuu dandeetti yoo wanti badaa mataan kee keessa jiraate. Kanaaf wanti ati akka diishii yookaan immoo kun wifi kana wanti ati harkiftu namni ati harkiftu hajaa ati harkiftu dubbii ati harkiftu wanti ati harkiftu wanti ati argitu martuu waan si keessa jirutti hidhaa qabaa jecha waan raasaa jirutti miti. Kanaaf ilmaan Oromoo waan isaan keessa jiran irratti yoo hojjetan akkamitti Oromoo gaarii ta'a, akkamitti Oromoo waa buusa, Oromoo waa kenna, akkamitti Oromoo wayyeessa, akkamitti jiruu Oromoo wayyeessa, akkamitti bilisummaa Oromoo akka ariifattee dhuftu godha, akkamitti nama Oromoo kan jajjabeessa, kaamilee gabbu'ee kan akkamitti jajjabeessa, kan rakkate kana, ka hajaa itti baay'ate kan hajaa isaa kan akkami irraa fuudha, dhukkubbii isaa kan akkami irraa fuudha, hiree inni hin qabne akkami uumaaf jedhee namni yoo ganamaa galgala mataa ofii keessatti yaadee waan qara hin qabne mataa keessa of kaa'ee waan qoshaashaa mataa isaa keessa jiru ganamaa galgala isallee dhukkubsu nama biraallee dhukkubsu kan of keessaa baasee yoo jedhe wanti suni hin urgaa jecha akkuma mana ixaan itti aarsanii hin urgaa jecha haasofni isaa urgaa hujiin isaan bareeda namnillee hajaa akkasii waan qabuuf namni baay'een waan santu isa harkisa namni sunillee nama gaarii ta'eeti nama namni jaalatu ta'a jechuudha. Yookaan akkuma nama sagara dhufee namni funyaan sirraa qabata, ija sirraa qabata, gurra sirraa qabata. Isaa jedhaniiti maaliif akkuma nama sagara dhufee jechuudha. Kanaaf waan sagaraan hin godhine namni waan gaarii bakka urgaa'u tokko haasaa urgaa'aa, yaada bareedaa, hojii bareedaa yoo hojjetan Oromoo qofaa fi miti ollaafillee addunyaafillee faayidaa guddaa buusuu danda'a. Kana godhuuf mataa ofii keessa deebi'ee namni martu waan gaarii akkuma nama muka dhaabu mataa ofii keessa waan gaarii yoo dhaabe isaa kana ganamaa galgala bishaan obaasee shukunee yoo jedhe waan mataa isaa keessa jiru kana jechuudha. Wanti sun gaaddisa nama hedduu ta'a jechuudha. Mataa isaa sun, yaanni isaa sun, hojii isaa sun, dubbiin isaa suni nama hedduu gaaddisa ta'eeti namni hedduun akka waan sanirraa akka nama kun bishaan nama galchee yookaan nama masgiida dhaabee yookaan iskuula dhaabee maalii dhaabee cheerchii dhaabee waan namni martuu irraa fayyadamu tokko ta'aa jechuudha. Burqaa rakkoo itti furatan hiree itti uumatan tokko taataa jechuudha. Kanaaf namni nama hedduu simachoo yoo barbaade wanti inni godhuu qabu anteenaa ofii qajeelchu. Anteenaa ofii wifi ofii qajeelchu jechuudha. Wifi isaa kun matamasaa kana akka gaariitti akka yaadu akka urgaa'u akka gaarii ta'u irratti ganamaa galgala yoo hojjete suuqiin tattee nama hedduu itti dhufeeti waan san sirraa fuudhaa jechuudha. Yoo ammoo mataan kan kee wanti ati dubbattu wanti ati hojjettu kun ammoo kan bareenne taate eenyullee bu'aa hin qabne ganamaa galgala nama marattuu rakkoo ta'u biilima Oromoo eda'u yoo ka ta'u taate rakkoo ta'a jechuudha. Kanaaf namni uf wayyeesse Oromoo wayyeesse namni hujii ufii tolche hujii Oromoo tolche namni dubbii ufii tolche dubbii Oromoo tolche. Kanaaf uf tolchuun uf qajeelchuun yaada bareedaa qabaachuun mataa ofii qajeelchuun yaada ofii qajeelchuun Oromoo bu'aa guddaa waan qabuuf jecha namni nama biraa irratti rakkachoo duun taane ufirratti yoo hojjete ilmaan Oromoo martuu akka salphatti akka wal simatanii akka salphatti wal dhagayanii akka salphatti walii hojjetanii akka salphatti waan barbaadan sanillee yeroo gabaabaa keessatti akka argatanii hiree uumaafi. Kanaafuu akka ilma Oromoo tokkotti maal yoo godhe Oromoo simachuu danda'a, Oromoo lilina simachuu danda'a ka jedhu akka itti yaaddaniif sagantaa kana isinii qopheesse sagantaa mana jireenyaa kan dhaalli asumarra raawwata yeroo gaarii fayyada. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya Sambataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.